السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلتني جرتو فيا ويادا أنا كان نبوش أنا كان نوشو جراد دانو في وردو توتا في دعوتوني في جندي كيسن بغنا كان بلتن بغنا كان ولتن بغنا كان وقباتني إذا كان رانو أفيجا بودا بس نغانو أقول عمري ربنا عليه رسول الله خير ربنا تاجر وهم تو ربنا رايقو غبغا جراتني حرمو وانا جايبان قبدي غدي به angga duma kana daawwatta jechuu barbaadeeti dubbii ajaa'ibaatiin harkaa qaba rakkoo mataa keenyaati malee waan biraallee miti egaa jireenya oromoo walloo keessa jiru kana waggaa laallee fi waan amma warri maqaa mootummaatiin walloo keessatti oofaa jiru kana waggaa laallee waan akkaan nama ajaa'ibu akkaan nama gaddisiisu egaa ta'uti rakkoorraan kan nu geessu kan rakkoon nurraan geessu mootummaa bakka biraatti namni dhufee nu rakkisni jiru silaa naannoo Amaaraatuun nutti bobbee akkas nu godhe mootummaa matuun uummata keenya mana irraa gubee uummata keenya ajjeesee uummata keenya madeessee uummata keenya rakkoo hamaa keessa galchee har'a uummanni keenya aduu keessa jira orommoo bokka inni gaafa roobe ganni gahe immoo bokka keessa taa'uuf jira egaa kanaan wal qabachiisee waanan dubbadhu jira waan ajaa'ibeetu jira ngasittuu akka wal daawwatan jechuu barbaadeeti fayyaan keessaan baay'eetu umrii keessaan dheeratu egaa Oromoon yoo fi waliif dirmate malee nama dirmatuufis hin qabu nama dubbatuufis hin qabu nama toluufis hin qabu garuu Oromoon waliifis hin tola waliifis hin dirmata waliif bu'u qaba hanga dandeenyu matama keenya waliif dirmachuu waliif dubbachuu waliif yaaduu yoo ta'e malee namni yaaduu hin jiru namni dirmatuus hin jiru namni arguus hin jiru kanaafuu ni beennaas beekannee jirraas egaa namni gaafa rakkatee rakkoo keessa kufee of arge hanga namni isaa dirmatuuf hin dirmannee fi hanga namni isa qabuuf ban qabne of arga jechuudha. Kuni waan beekamaa ta'e namni hanga namni gahu hanga namni namaa dirmatuu fi namni nama jaalatu gaafa ni argu gaafa rakkoo keessa sheene gaafa waa isarra gahe gaaf san beekaa jechuudha. Namni jalaa du'e hin beekne likki taasisaan beekuu jedha. Kanaafu rakkoo barana Oromoo walloorra kufe kanaan wal qabatee kan Oromoodha jedhu bira dhaabbatee sagalatuumu kan ammoo diina nurra bobbaasee uummata keenya akkana godhee seenaa isaa yaaddatu guyyaan gaafa darbe silaa itti dhufa jechuudha bakka itti nafu silaayi. Kanaafu waan amma deemaa jiru kanaa fi rakkoo uummanni keenya keessa jiru waggaa waliin bira qabnee ilaallu taate waan akkaan nama ajaa'ibu dubbii ajaa'ibaa tokkoon dhaga'ee jira godina keenya kana keessatti waan deemaa jiru dhaga'ee jira kan bal'inarraa haasa'uus hin barbaadu garuu isuma ganda keenya kanallee ta'uu dubbadha jechuu barbaadeeti kan bal'inaa yoo nan dubbadha jee baay'ee ta'a hirri mataa hin baay'ata saniifuu kanuma ofii kana mataba ofii kana waggaa duraa dubbataniiti isa biraat darba jechuu barbaadeet namni hunda miilarraa gandarraa jala yookiin mana ofiitti jalqabaa jedhaniimi saniifuu silaa rakkoon Oromoo bakka hundatti rakkoma jira Oromoon nagaan jiru hin jiru biyyi nagaa qabdu hin jirtu haa ta'uuti lubbuu namaa du'aa jira malee manni irraa gubatee kan baay'ataa jiru lixa keessa ta'e malee bakka biraallee jiranatti fakkaatu garuu uummanni keenya immoo miliyoona meeqaan lakkaa'aman ala taa'utti jiran baqatanii manni irraa gubatee jireenya isaanii akka saawwatti ala bulaa jiraatutti jira jechuudha. Kanaaf ammoo mootummaan godinatti waan godhaa jiruu fi waan ja'aa jiran sanirraan dubbachuu barbaadannis amma manni kan gubate aanaa lama keessatti diinni kan uummata mana keenya dhabama godhe aanaa jiillee dhummuugaatii fi aanaa arxummaa fursee keessatti jechuudha. Aanaa jiillee dhummuugaa keessatti silaa xaayyitti namni hoffolle manni hoffolle gosan qulqulluutti namni hoffolle manni hoffolle mootummaan dhaga'ee daawwatee waan kanaaf furmaata fide hin jiru ummanni kun aduu keessaa gaadisatti adabuu namni jee hin jiru ummanni kun bokkeenyi dhufuu jira ganni roobuu fi ummata kana akkam goona namni jee hin jiru
inumaayuu ilmaan isaanii qallabii armaatti yaadutti jiran midhaan jalaa gubate huccuu jalaa gubate itti uwwisaa jiran akka gara biyyaa gorlallee godhamaa jira jechuudha. Rakkoorraa rakkoo dabalamaa jira uummata keenyatti. Aanaa Arxummaa Fursee keessatti caffee qoriitiin karaa saddeeqooti manni gubate meeqa? Karaa cirriitiin meeqa gubate? Karaa diimtuutiin meeqa gubate? Wanni kunis akkasuma taa'ee jira jechuudha. Manni kun maal kee jira? Maalitti jira? Wanni ja'amees hin jiru, wanni godhamees hin jiru. Gama mootummaatiin hin baana. Kan hawaasa kan danda'e gargaara amma danda'e kan dadhabe rabbitti kadhatu jira taa'ee ammaas. Ani waan hawaasaan baanu aangoo qabna jedhanii hoggaa kana immoo namarra deemanii mootummaadhaan gibira si gaafatu jireenya mootummaa sitti haasa'u biyya bulchaa jiranii sitti haasa'u yoo fedha si dirqan yoo fedha si hidhanii mana hidhaa qabanii jechuudha. Manatti si hidhan qaban malee manatti si nyaachisan hin qaban. Hoggaan akkas jiru dubbii tokkoon dhaga'ee ture inni ajaa'iba akka malee. Dubbiin sunis dubbima dhugaati. Aanaa Dawaa Caffaa keessatti waan hojjetamaa jiru. Yeroo ammaa kana keessatti lubbuun namaa rakkaftuu taatee saawaa gadi taatee mul'atti. Jireenyi namaa sa'a gadi taheeti mul'ataa jira. Saani namaa oli darbee mul'ataa jira. Samtuun ajaa'ibee. Aanaa Dawaa Caffaa keessatti gandatti tahees dhagayeetumaan qabatamaan waan kana ajaa'ibee dhufutti jira. Dubbatutti jira jechuu barbaadeetti. Ganni dhufaa jira. Bokkanyi roobuuf jira. Bokkaa roobuu kanaaf isaan akka miidhamne qorqoorroo 10 barzaafa wajjin simmintoo mootummaan akkasi kennu jira. Kana dhagaa. Yoo dhaga'uu dhabdanis ni mee dhagaati waan kana sammuu qabadda. Seenaadhaaf boodaaf ta'a. Yoo dhugaan taane immoo silaa namticha naan jee fi namticha irraa oduu kana fudhe ani nama dubbii amanamaadha dubbii qabatamaadha jeetumaan fuudhee nama sobollee miti dubbii soballee miti hundinuu dhaga'uu dandeessanii baay'inumatti hiramaa jira jedhanii saanii akka bakka buluuf bokkanyi dhufu jiru qorqorroo 10 barzaafii wajjin simmintoo wajjin simmintoon akka lafti lassanamee fi bakka ciisu godhamuuf qorqorroo karratti ijaaramu barzaafiin dhaabbatee akkasitti sa'aafuu manni ijaaramuuf deemaa jira. Gaarii baga ijaaraniif isaaniinis bokkaa keessaa galuuti misoomarraa tokko taagaa kunis misooma jalqabnee jira jechuudha haa ta'uti. Garuu gama sa'aatiin misoomni dalagannaa manas ni ijaarraa fi manatti agalani. Saaninuu manatti galee namni eessa buluuf jira eessa bulutti jira maaltu godhameefii jira maa godhutti jira maa kana dhibeetu kanaan. Bokkeenyi ni miidhaa saani akka qorqorroon ijaarramuu fi bakka bultii haa godhamuu fi lafi daldalamee fi simmintoon haa godhamuu fi jennee sa'a abbaa ol galchine namni eessa bulaa maaliif hin jenne namni eessa akka bulu kam gooname dubbii kanan na dhibe. Bokkeenyi dhufaa jiru kun nuyi dur kan beeknu namni gammoojjii sin godaanee saasaadhaa dallaamatti jara akka bireessi nyaanne malee akka bokkeenyi itti jaara ilmi Oromoodhaa sa'aaf mana jalatti galchee hin beeku daganyaa ta'e malee daganyatuun qotiyoo mana keessaan deema baqaa dur ilma dhiiraa baqaaf. Garuu amma immoo uummanni Oromoodhaa manni irraa akkasi gubatee aduu keessa maajii qaamuu kana ganna kana gimboo kana guutuu aduu jala bahee huccuun inni kaleessa gaaddisa godhatee jala taa'u ture gaafa bokkoo jala kan takka roobeen ciccitee harcaati ganna saniin hin miidhamaaf hin miidhamuun hin dubbatamne gargaarsi godhamee fi akka mana ijaaramuuf jedhamee hin jiru citaa inkaan qorqorroo miti citaan bitamee fi akka manni ijaaramuuf kan hin godhamin har'a aduu keessaa gara bokkaatti deemaa jiru oduu jiruuti saani bokkeenya akka miidhamuuf manni akka ijaaramuuf simmintoon kennamaa jira qorqorroo 10 kennamaaf jira warra isaa qabuuf akka gaaddisi godhamuuf. Aanaa Dawaa Caffaa keessatti kan godhamaa jiru kun saawaafuu kennamu jira karoorri akkanaa eega bahe namni sa'a gadi ta'ee mul'ate moo rakkoo barana kufetuun mootummaan hin dhagahin moo
si ummata ala jiru kanatu ammoo sa'a gadi jireenyi isaanii tahee haa jiraatudha moo isaanumatuun sa'a gadi tahoodha dubbii kana na dhibe moo si rakkoo barana kana mootummaan qubuuwwan qabu hin dhageenyu mana gubatee ummanni ala jiru kanan argu mootummaan quban qabu gargaarsa ummataa maddii lamman irraa oromoon gargaarsa godhee fi midhaan bitee fi sharaas waan itti nyaatus hunda godheef malee gahee mootummaan bahe maali sharaa kam dhaabee mana kamtu ijaarameef bokkaan dhufutti jira aduu keessa gara gannaa itti deemaa jirra saani akka alaa galu bokkeenyi kun oodha isaanii miidhamaa jennee saa ol naqaati nama hokkam goonaa maaliif hin jenne kanaaf ammoo nama arrabsuufis miti ani siyaasa beekeetis miti rakkoo namarraa qabaadhees miti waan saani mana argatee namni mana dhabuuftu na dhibe malee alaasaa ol nandhee gaaddisa jalaa ciisu akka bokkeenyi hin dhoonne jechaati namni immoo gaaddisa jala bakka gaaddisa taa'uu dhabee bokkeenyi maaliif isa dhaa kanan na dhibe yoo gibira gaafatuu ta'e mootummaa qabna yoo hidhamuu ta'e mootummaa qabna yoo seera nuun jenne mootummaa qabna garuu gaafa rakkoon nurra geesse mootummaa dhiisanii nu quba qabu hin jiru ummanni keenya rakkoo kana keessa jiru hunda oduu qabnu oduu matan baannee jiraannu oduu jirru biyya namaa keessattis rakkoo meeqa nu mudataa oduu jirru mataa gadi qabannee wanni ta'utti jiruuf arguu dhabneetii miti jechuudha. Bifi rakkoo keessa jira jeetuma namuu callee malee nama hin callisiisu namni ganni namatti deemaatii mana irraa gubate nama tokkoomi nama kudhanii miti nama shanii nama digdamii nama shantamii miti nama kumaan lakkaa'amu jechuudha. Barana ofii isaaniitti gabaasan nama kuma meeqa jenni. Hayyee wanni barana gabaafame suni wanni godhameef meerre agarre sa'aafuu akka bokkeenyi hin dhoone akka galu godhamuu jira maaliifi namni akka alaa galu hin godhamne isa jedhu na ajaa'ibe meegaa warra viidiyoo kana daawwattanis odeeffadha dubbii kana akkasin ajaa'ibe akka anan ajaa'ibanitti akkasin ajaa'ibu taate oromoon bal'aa maddii lamman jirtan dirmachuu oromoo walloo kana hin dagatina ganni robuuf deema rakkoo kana akka furtan oromoo maddii lamman jiru kabajaan gaafan ummata ala jiru kana akka alaa galchitan jechuu barbaadeeti gama biraatiin ammoo barana makiinaa wayin argee walloo irratti rakkoo uumameef gargaarsi mootummaan miidiyaan mootummaadhaa tokko jiraami gabaasee hedduu gadhiisoo mootummaa isatuun gabaasee ture gama walloo kana gargaarsa goone jee huccuu wayii tokko makiinatti fe'anii walloo gaajan silaan kabiyeen nutti gaa nuufumaan si'a wallooni garuu wanni sun uummata keenya biran geenye bakka ga'e hin beenu sun amma gama keenya gahee janiitti walloo janii gabaafamaa warra uummanni walloo quban qabu waan kana bakka inni itti gabaafamee bakka itti kennamillee hin beenu jechuudha. Magaalaa gaarii keessatti akkana goone akkana manni bokkeenyi jijjisuuf deema asiin dhimmisa janiiti Finfinnee keessatti agarsiifatan jechuudha. Kantiibaa Finfinnee hin dhimmisa jammalee aduun nu dhahee hin jenne jechuudha. Yoo bokkeenyi gannaa kun dhufe armaan hin dhimmisaa kun hojaniiti itti himatanii akka ijaaramuuf godhamaaf jira. Nuti immoo asiin dhimmisaaf asiin dhimmisa oduu hin jenne aduu kee teenyeeti guyyaa halkan qabbana keessa bullee wilii roobni nu dhuuf ta'a. Biyyattii walitti qabnammoo maqaan keenyas tokkuma biyyattii walitti qabnammoo. Mootummaan bakka footootti ka'uu fi bakka footootti kaasee ittiin biyya bulchatu malee bakka rakkoon Oromoo jirtuu fi bakka ilmaan Oromoo itti rakkatan furaatti hin jiru jechuudha. Nun agarree nu qoon qabu. Kanaafuu rakkoo uummata keenya na dubbise malee yaada biraatiif illee miti dhiifama. Warri qalbii isin jiboo jiraates rakkoo uummataa keenya na dubbise ana. Warri immoo rakkoo kana agartanii jirattanis du'aayii godhaa. Rabbi nu ajajjabeessu. Jabina qaama qalbii rabbi nuuf haa kennu jiraadha fayyaa ta'u oolmaa gaarii jenna. Fayyaan haa baay'atu umriidhaa dheeratu warra jirutu waa hunda argaa jiruun teenyaatuun umriidhaa dheerattu inni agarra jechuu waan dhufaa jiru. Saaninuu bakka argatee namni bakka dhabee hanaan na ajaa'ibee mataa na nyaate fayyaa ta'aa jiraadha. Assalaamu alaikum.